شيني أورمو كارا كدير مرتو تنتان كيفين أورمو كارا كدير مرتو تنتان هايون أورمو كارا كدير مرتو تنتان ميديان أورمو كارا كدير مرتو تنتان دابلين أورمو كارا كدير مرتو تنتان نمتو كونتاتان never ever ستي مان كارا جالا سراري فيتونا جيبي فيتونا جالا وانا كستي مارو في قلمتي أكا دائما نبتو كوكوبا بيكو أكاونتي مكا أبا إساتين بنوفي أكاونتي مكا إبالوتين بنوفي أكاونتي dhageenne kaleessa galgalarraa baay'ee dhufannee akkam sitti jira maaltu si dhukkuba? Gurgurtaa gartee boyyaanii na gurgurteetu har'a na bulchee na dhukkuba. Ayyee. Dhibee cimaa natti ta'e. Bakka kami booteen itti si rukutan? Lafee xiyyeetta cinaachaa sadii. Ayyee. Na rukutan. Amma isatu qulqulleessi dhukkubaa? Waggaa kudha sagalin na qulqulleetiin obsee deemee jechuudha. Waggaa 19 guutuu si dhukkubaa ture? Waggaa 19 obseetiin deemaami. Waggaa cabsinee booda laaqaf sodaa miti. Amma haalli keessa jirtu akka miree wal'aansa argataa jirtaa? Wal'aansa na godhaa jiranii. Ayyee. Wal'aansa na godhanii. Wal'aansa gartee na godhaa jiran. Wal'aansa na godhaa jiranii. Wal'aansa kana maran jittu na godhaa jirti. Ayyee. Ganna dhukkuba. Na dhukkuba wal'aansa kana na godhaa jiran isaan tiriitan na godhaa jiran. Yoo duubatti si deebisuu baadhe dhayaa kana mana hidhaatti moo eessatti dhahamte? Yeroo hedduu rukutamaan wanni ningaa hojjedhus iccitii baasiidha. Iccitiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Boruu. Akkuma har'a jargaa jirtan kana dubbina qabnee walitti dhufnee waa'ee Kadir Martuu. Kadir Martuu jechuun gootaa beekamaa fi jaalatamaa fi kabajamaa uummata Oromootiif jiraataa kan turedha. Kan jireenya ofiitiif takkaaf kan kennin kan uummata Oromootiif jiraataa ture. Kan dhugaa dubbatu irraa of duuban deebine kan sodaa hin qabne har'a akka tasaa ta'uudhaan carraan godhee nama algara ciisee Oromoo waan isaa dubbattu taheetiin jira. Kanaaf jecha namni kun sagalee ta'uun waan hundaan bira dhaabbachuun dirqama waan ta'eef sagalee ta'uun dirqama taheeti. Kanaaf warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sheer gochuu fi akkasumas subscribe like sheer gochuudhaan wal biraan gaha mee maal akka inni ta'ellee moo asumaan dhageeffatanii kan akka Siraaj Sabaatii fi miidiyaaleen Aljaziiraawwan garaagaraa dawwalanii yeroo ammaa kana maal akka inni jiruu fi maal akka inni jiru haasofsiisaa jiran akkuma isin dhageettan kanatti oduu isa bal'inaa moo karaa fuulduraatti ka waliin dhageeffannu ta'a. Kanaaf ilmi isaa hoo dhaamsa akkamii dhaammataa jira yoo jettanii kaasumaan dhageettan ta'a mee isa dhageeffannee walitti haa deebinu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan kiyyaa kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan waan abbaa kiyya cinaa naa dhaabbachuuf jirtanii waan abbaa kiyya cinaa naa dhaabbachuuf jirtaniif baay'ee galatooma isiniin jecha. Ammallee warri sagaleen taaniif akka abbaa kiyyaaf sagalee taataniif hin barbaada. Warri hedduun UK jirtanillee akka cinaa naa dhaabbatan abbaa kiyya cinaa naa dhaabbatan hin barbaada. Abdiillee hin qaba akka cinaa naa dhaabbatan. Kanaan isin jechuu barbaada abbaa kiyyaaf du'aa godhaa fi abbaa kiyya amma barbaachisnaa cinaa naa dhaabbadha abbaa kiyya sa'aatan kan hedduu isa barbaachisnaa. Namni hedduun warri achi jirtan hundi Oromoon UK achi jirtullee UK jirtullee kumatu jira warri hedduun UK jirtanillee abbaa kiyya cinaa naa dhaabbadha. Kana akka cinaa naa dhaabbatanillee sirriitti isinirraa abdii qaba. Hayyee galatoomaan isiniin jaa. Hayyee abbaa kiyya cinaa naa dhaabbadha. Inni Oromoo kaarra Kadir Martuu tintaan. كيفين أورمو كارا كدير مرتو تنتان هايون أورمو كارا كدير مرتو تنتان ميديان أورمو كارا كدير مرتو تنتان دابلين أورمو كارا كدير مرتو تنتان نمتو كونتاتان never ever ستي مان كارا جالا سراري فيتونا جيبي فيتونا جالا وانا كستي مارو في قلمتي أكا دائما نبتو كوكوبا بيكو أكاونتي مكا أبا إساتين بنوفي أكاونتي مكا إبالوتين بنوفي أكاونتي أثليف مباركين إيغارا حمزة إيغارا maal abbaa keetiin uyi wallaalaa kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi Kadir Martuu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa Oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu Oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana iyya tokko laalu namicha guddaa fi xiqqaa iyya tokko laalu namicha qeesii fi sheekii iyya tokko laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi iyya tokko laalu dhimmi kun dhimma Oromoo
Dhageenye kaleessa galgalarraa baay'ee rifannee akkamsitti jira maaltu si dhukkuba? Rukuttaa gartee boyyaanii na rukutteetu har'a na qulqullee na dhukkubaa. Ayyee. Dhibee cimaa natti ta'e. Bakka kami booteen itti si rukutan? Lafee xiyyeessa cinaachaa sadii. Ayyee. Na rukutan. Amma isatu qulqulleessi dhukkubaa? Waggaa 19 na qulqulleetiin obsee deemee jechuudha. Waggaa 19 guutuu si dhukkubaa ture? Waggaa 19 obseetiin deemaami. Egaa cabsinee booda lakabsoodhaa miti. Amma haalli keessa jirtu akka miree wal'aansa argataa jirtaa? Wal'aansa naa godhaa jiranii. Ayyee. Wal'aansa naa wal'aansa gartee naa godhaa jiran. Wal'aansa naa godhaa jiranii. Wal'aansa kana maran jittu naa godhaa jirti. Ayyee. Gaanna dhukkubaa. Na dhukkubaa wal'aansa kana naa godhaa jiran isaan tiriitan naa godhaa jiran. Yoo duubatti si deebisuu baadhe dhayaa kana mana hidhaatti moo eessatti dhahamte? Yeroo hedduu rukutamaan wanni inni gaa hojjedhus iccitii baasiidha. Iccitiin qabsoodhaa akka gurguddoo iccitii hin baasu. Abbammaan iccitii kanaatu waan ta'eef iccitii gartee baasuu fi baasuu dhabuu irratti dhugaa dubbachuu fi dhugaa dubbachuu dhabuu irratti akka nama kaaniituma na caccabsan dameeti kan natumaa baay'ee. Amma cinaachi kee kan bitaati moo kan mirgaati kasi miidhame? Kan bitaa. Amma UK hospitaala kamitti wal'aanamaa jirta? UK General Hospitaala. Maal dhaamatta akka hawaasaatti hawaasni Oromoo uummata kanaa fi kan qabsoo uummata kanaatii fi aarsaa gurguddaa kaati kafaltee wareegama hedduu kan itti baastee waggaa 19 guutuu dhibee baattees kan jiraattee wareegama uummata kanaaf kafaltee fi uummata kanaaf maal jetta maal dhaamta? Ani takka iltiti maal laagootee je'ee gaafadhee ofillee gaafadhee eenyuma ullee gaafadhee hin beeku. Ani biyya xiyyaaf maaliin godhee je'eetiin of gaafadha. Ayyee. Sabni kiyya maal na godhee je'ee takka gaafii kana of gaafadhee hin beeku. Ani maaliin saba kiyyaa godhee malee. I am human ittiin amana. I love human jechuuttiin amana. Mirga dhala namaa kamuu Oromoo qofaaf ta'u waan inni Oromoon hin qabne Oromoo ta'uu hin feene hunda sabni kamuu akka ta'u hin feene. Kanarraa kanaaf sabni Oromoo ilma isaanii beeku. Kana saricha isaanii beeku. Kana saricha isaa akka godhuun dhifu fallisaan dhifu. Isintu beeka gawaan saricha keessanii kana akka gootan saricha keessan isintu beeka. Saricha keessanis numa dutuun dhiisu sareen abbaa guddifatan ganuu quba qabaadha. Ulfaadhu Artist Kadir Martuu fayyaa kee Rabbi yeroo gabaabduu keessatti si deebisu hawwii guddaan qabaa akka miidiyaa OMN'ttillee si cinaa jirra si faana dhaabbannaa yaada naa kenniteef ulfaadhu galatoomi kana caala sin dadhabsiisu. Ulfaadhu naa maqaa uummata Oromoo kabajamaatiin maqaa Martuu Kadir Martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture. Waan bira loo godhuuf baan. Yaa Kadir Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa hafiu yaa ilma kiyya. Fayyaa isa biraa taate fayyaa sanii Rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada. Dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u. Karraa fayyitee seenaa ta'u Rabbi si haa taasisu siin ja'a. Dhukkuba kanaan ka duniyaarraa deemtu Rabbi si duraan taasisini. Dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa duraa daa'ima turteessan sanitti Rabbi si deebisu waan sani si kadhadha Rabbi irraa. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما